Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barattoota keenya kulaasatu nurul yaqiin qabxii ittaanuuni nasabuhu wa wafaatu waaridihi kajedurraa ilaalla. Nasabuhu jechuun gosa isaatii fi wa wafaatu waaridihi du'a abbaa isaatii dubbanna jechuudha. Qabxii lamaan yookaan immoo boqonnaa lamaan kana jalattis qabxiilee afurtu jira. Inni tokkoffaan waaliduhu abbaan isaadha. Abbaan Nabi Muhammad Abdullah ibn Abdul Muttalib jedhama. Maqaan isaa Abdullah ilma Abdul Muttalibi. Abdul Muttalib immoo ibn Hashim kan Hashimi jechuudha. Hashim immoo bin Abdi Manaaf. Hashim bin Abdi Manaafi. Hashim immoo kan Abdi Manaafi. Abdi Manaaf immoo bin Qusayyi ilma Qusayyiiti. Qusayyi nimmoo kana eenyuti jennaani bin Kilaab, inni immoo ilma Kilaabii jechuudha. Haga akaakayyuu isaa shanaffaattiidha kan inni lakkaa'ee jechuudha. Qabxii lammaffaan wa ummuhu haadha isaati. Haati isaadha Aaminatu bintu Wahabin. Aaminaa intala Wahab jedhamti. Haati Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wahabin kan eenyuti? Wahab bin Abdi Manaaf. Wahab immoo kan Abdi Manaafi. Abdi Manaaf immoo bin Zuhrata ilma Zuhraati. Zuhraan immoo bin Kilaabin ilma Kilaabi jechuudha. Haatiniif abbaan isaadha eessarratti dhaqanii walitti seenuu? Kilaab irratti dhaqanii wal galu jechuudha. Akaakayyuu shanaffaa irratti dhaqanii walitti galuu jechuudha. Qabxii sadaffaan fatajtami'u walitti qabamti ummuhu haati isaadha ma'a waalidihi abbaa isaa waliin fi jaddihi al-khaamisi akaakayyuu isaa shanaffaa irratti walitti qabamti. Wa huwa Kilaab. Akaakayyuun shanaffaan immoo Kilaabii jechuudha. Qabxiin inni arfaffaan walaqad tuwaffiya dhugaattiin du'e rasuulli sallallahu alayhi wasallam. Walaqad tuwaffiya dhugaattiin du'e eenyu? Waaliduhu abbaan Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa haala Nabi Muhammad fi batni ummihi garaa haadha isaa keessa jiruun inni immoo wareegamee jechuudha. Wa umruhu umriin isaadha yeroo sanatti 18 sanatan waggaa 18dha. Waggaa 18 yeroo sanatti, yeroo inni du'utti umriin isaadha waggaa 18. Yeroo inni du'utti ituunni garaa haadha isaa jiruu du'e abbaan isaa umriin isaa meeqatti du'e jechuudha? Umrii isaa waggaa 18ffaatti du'e tuu Nabi Muhammad hin dhalatin. Wadufina bil Madiinati, Madiinatti qabarame, Madiinatti awwaalame jechuudha. Osoo naggaadota waliin imalarraa deebi'uu karaatti du'e achitti qabarame. Walam yatruk lahu shay'an, walam yatruk waa hin dhiifne waan tokkollee, qabeenya tokkollee. Abbaan isaa kun ilma isaa ganaa dhalatu ka garaa haadha isaa jiru kanaaf shay'a waan tokkollee minal maali, qabeenya tokkollee hin dhiifneef jechuudha. Qabeenya tokkollee hin dhiifneef. Kaittaanu jechuudha. Qabxiilee arfan kanarratti gaafiidha. As'ilatun gaafilee. Maa nasabuhu gosti isaadha maali? Gosti Nabi Muhammad maali? Min jihati ummihi karaa haadha isaatiin gosti isaa maali? Maa nasabuhu min jihati ummihi min jihati abiihi jechuudha. Kadura maa nasabuhu min jihati abiihi gosti Nabi Muhammad karaa abbaa isaatiin maali jedha. Gaafii lammaffaan immoo maa nasabuhu min jihati ummihi karaa haadha isaatiin gosti isaadha maali jedha. Gaafiin sadaffaan min ayyi jaddin akaakayyuu kamiin meeqaffaa keessatti tajtami'u walitti qabamti ummuhu haati isaadha maa abiihi abbaa isaa waliin. Gaafiin arfaffaani mataa tuwaffiya waaliduhu yoom du'e abbaan isaadha, yoom irraa du'e? Isaa eessa jiru irraa du'e? Ayna dufina eessatti immoo awwaalame jechuudha. Alkulaasaa cuunfaa kanneen
أما غافلي أما رتي شنفان إسادة أبوه أبان إسادة عبد الله بن عبد المطلب عبد الله بن عبد المطلب جدما وأمه آمنة بنت وهب آتي إسادة آمنة انت لوهبيتي يلتقي ورتك أبمو نسبوهما غستجر لماني في جده الخامس أكاكيو شنفا كيستي ما تندو أبوه أبان إسا وهو حال إني في بطن أمه غراد إسا كيسجرون du'ee jechuudha. Ittaani amma simmoo jechuudha boqonnaan sadaffaani wilaadatuhu dhaloota nabi Muhammadii fi waradaa'atuhu oosisa isaati dubbanna jechuudha. Qabxiin tokkoffaani wulida ni dhalate sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii ni dhalate bimakkata makkatti dhalate yawmal ithnayni guyyaa isniinaa dhalate guyyaa sanyoo yookaan guyyaa wiixataa jechuudha. الثاني عشر من الربيع الأول من ربيع الأول ربيع الأول الراغا فقياكو لما فادلت عام الفيل برا أربا جرمي بيكما برا أربا جرمي وانت مقافة في برا سنة كيست أبراهاتو بيجي يمن الراكاية خابا دي قداف لكي أجمع ربين اللاتي وكان موسم برات تيكو خدقا جهنم كيسا baadhattee dhuftee tokko tokkoon isaaniirra gadhiiste akkasitti jarri loltoonni Abrahaadha achitti irraa dhuman. Abrahaan immoo rifaatuu sanarraa kan ka'e achumaan ofirra deebi'ee galee dhukkubsatee biyyatti du'e jechuudha. Kanaaf aamal fiili jedhamee moggaafame. Qabxiin lammaffaan immoo wasummi'a ni moggaafame aamu wilaadatihi barri dhaloota isaadha aamal fiili bara arbaa jedhamee moggaafame. Maaliif sababni isaa? لأن ملك الحبشة موتي حبشات كأبرها جرم بي يمن رتي موئي كيمني بلتو يروسنا أرسلني إرجع عام ولادته برد ألوت إسارة جيشا ورانا قدا إلى مكة غر مكة إرجع لهدم الكعبة كهباج السوداف وكان نتأ فيه ورانا سنة كيست فيل أربة جرجتو عظيم أربع قدات جرى وردري أربع لولو فأهلك الله رب نبليسه نجفسه الجيش ورانا سنة جفسه إكراما كبجاف جت لولادة النبي صلى الله عليه وسلم دلوت نبي محمد كبجاف جت ربين ورانا سنة جفسه يجو قفتين إني سرفان وأردعته إسا أوصفت نبي محمد بعد أمه إيغاهات إسا دا إسا ديسي كاتي بودا هذا إسا بودا ثويبة الأسلمية دبرتي جرموتو أوسيسي خادمة أمه خادمة وسيلة إسادا كانتاتي أبي لهب خادمة أبي لهب سين كان وصفته يجون إيغانا أمو ثم حليمة السعادية إيغانا أمو حليمة السعادية وصفته إلى أن بلغ عمره هنگ عمرين إسادا قاوتي 4 سنوات وقاف رمى قاوتي حليمة السعادية برد قدت يجون أسئلة غافلة متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم إرقم ربي يوم دلته أين ولد إسات دلته لماذا سمي معاليف مقافمي عام ولادته برد دلوتا سا عام الفيل جرمي ماف مقافمي من أردعته أينيتو إسا أوسفته بعد أمه غاد إساتي الكلاسة عنفان ولد ندلته بمكة مكة دلته عام الفتح بر فتحيدا وأردعته إسا وصفته ثويبة الأسلميات إسا وصفته ثم حليمة السعادية إيغانا حليمة السعادية نما جرمتو دبرتي جرمتو إسا وصفته